Atau gada watoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira karaa Waliif TV qophiileen isin biraan ga'aa jiran ammoo waan asirraati abbuma qaasoo waayilli keenya jechuudha kan qopheesse artistoota garee fiilmii waadaa wajjin kan inni taasise jechuudha addattuu garee leemman jedhamuudhaan yeroo adda addaatti jechuudha daawwattoonni keenya fiilmiiwwan baay'ee koomediiwwan waan baay'ee karaa yuutuubii karaa miidiyaa adda addaa daawwachuu jalqaban yeroo dhiyoodhaasitti jechuudha warraaqsii industirii aartii kun jabaachaadha kan inni jiru yeroo ammaatti akkuma jalqabaa kaasaa turre egaa gareen jabaan tokko immoo as istiidiyoo kanatti jechuudha ayyaana Kirismaasii yookaas immoo qillee kanaan wajjin kabajuudhaaf asitti argamaniiru abboomaa qaasoo isaanii wajjin turtii inni taasise jechuudha daawwattoota keenya biraan yeroo itti geenyu ta'a. Bagageessan naaduf Nora bagageessan Gajumoojin kota bagageessan ta waya mana keessan taa'uudhaan warreen daawwataa jirtan kun televiizyinii Waliif irraati akkuma jalqaba isinitti himne keessummaa asitti affeeraniiti kan itti jiru isaanis dargaggeeyyiidha keessumaayyuu fiilmii waadaa irratti namoota baay'ee biratti dhiyaachuudhaan kan isaan beekamanii isaanii wajjin ayyaana fakkeessaa ni taphanna miti ni taphanna ni dhiichifna wanti hafuun jiru isin ammoo mana keessan taa'uudhaan hamma xumuraatti hin faana bu'aasinii jenna yeroo gaarii qabaadhaa nu wajjin tura siraan eegaranas. Daawwattoota keenya wal bar. Tole Natsaannat Dirribaan jedhama. Fiilmii waadaa irratti feenaan ta'een hojjedhe. Waadaa. Tole Firaayid Girmaan jedhama. Fiilmii waadaa irratti waadaa ta'een hojjedhe. Waadaa taatee hojjette. Haa ta'u. Fedhisaa naan jedhanii fiilmii waadaa irratti liqeessaa ta'een hojjedhe. Haa ta'u. An maqaan koo Biruu Kayyaaluun jedhama. Hiriyaa waadaati. Ani Hiraa Bushraan jedhama. Fiilmii waadaa irratti seenaa ta'een hojjedhe. Tole ani immoo Haannaa Addaamuun jedhama. Fiilmii waadaa irratti jaalallee waadaa ta'een hojjedhe. Haa ta'u kaa. Galatooma hundi keessanuu baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf fiilmiin afaan Oromoo baay'ee bareedudha kan isin biraan geessanii fiilmii san yoo laalle dhugumatti fiilmii namatti toludha. Achirratti waadaan boodarra keessa deebi'ee isheenis achi keessatti seenaa ajaa'ibaati kan isin taphattan seenaa dhugaa irratti hundaa'eeti moo akkam waan isaa as keessaatti namni waa'ee fiilmii kanaa nu dubbachuu danda'u yennudha isin keessaa fiilmichi seenaa dhugaa wajjin wal qabatee hojjetame maal irraati ka'eeti kan produce ta'e. Fiilmichaan hojjetame seenaa dhugaa irraa ka'ee osoo hin ta'in yaa'u waanuma namni irra dhufuu beekna. Waanuma dhugaa jechuu danda'ama nama baay'ee nama kana keessa darbee jiraachuu danda'a jennee barreessee mucaan har'a asitti argamuu hin dandeenye isarratti hirkatee barreessee kana duras fiilmiiwwan adda addaa qabna dhugaa kiyyaaf tiyyaan jedhamu amma immoo kanaan dhufnee kan dhufuufis immoo fiilmiiwwan baay'ee qabannee dhufaa jirra. Haa ta'u bal'inaan booda keessa deemnee kan irraatti dubbannu ta'a mee Firaayaad irraan eegala achirratti waadaa taateeti kanatti hojjette taatoo olaanaa jechuudha fiilmii san irratti fiilmiin kun siif jalqabamu akkam? Naaf illee jalqaba miti fiilmii isa dura fiilmii afaan Amaariffaatiinis fiilmii afaan Oromootiinis fiilmii lama hojjedheen ture kun haaraa miti naaf. Siif haaraa miti? Okay. Indaastirii fiilmittoo akkamiin makamte gara indaastirii fiilmitti namoonni yeroo dhiqqeenya isaanii waan ta'an qabu yookiin immoo fedhii qabu miti gara fuulduraatti an waan tokko ta'uu barbaada yookiin doktora ta'uu barbaada yookiin injiinara ta'uu barbaada jechuu dandeessa atammoo gara taatoo kanatti ni imala itti yaaddee beektaa akkamiin itti makamte? Jalqabumaa kaasee baay'een jaaladha. Aaktirii ta'uu barbaada baay'ee ta'uun barbaada ture akka carraa TikTokis na yaada. TikTokii yeroo hojjedha. Akka carraa ta'e daayirikteera waadaa irratti na hojjisiise. Achirratti na argeet na dubbise. Anis carraa kana argannaan itti fayyadame. Itti fayyadamte jechuudha. Baay'ee namatti tola. Fedhasaa
iddoo biraattis si beeka fiilmiiwwan hedduu keessatti shakkii irrattis taatoo jabaa taateeti kana hojjette fiilmii kana keessatti immoo liqeessaadha guyyaa ayyaanaatiin liqeessuun kun akkam har'a warra as jirru nu liqeessus jenne akkuma fiilmii saniitima fiilmiiwwan biraa irratti baay'ee hojjettetta atoo ijoollummaa kan kee irratti akkuma amma itti deemaa jirtu kanatti itti deemte kana ta'uu barbaaddeeti yookiin aaktara ta'uu barbaaddeeti. Ani ijoollummaa kiyyatti kan barbaadu ture paayileetii ture. Akka tasaa ta'e carraan achi na geessine paayileetiin taane. Naannee gara kanaatti dhufe gara ogummaa kanaatti. Jalqaba fiilmii ati hojjette kamidha? Jalqaba fiilmii kan inni hojjedhe milkii ture fiilmii irraa. Garuu kan inni jalqabatti nama duratti beekame diraamaa hiree ture. Hiree taanee zaman diraamaa irratti hirmaadhe. Diraamaa afaan Amaariffaa. Eeyyee. Suuta gara kanatti dhufne. Amma immoo akkam as keessatti? Amma fiigicha jalqabne irra duubatti deebi'uu hin jiru. Tole galatoomi. Nasiib atoo keessumaayyuu tiktokii illee hojjettan natti fakkaata. Si argee jira. Mee atoo akkam fiilmiin kun siif jalqaba achirratti haadha obboleettii guddoo kan waadaa taateeti kanatti hojjette. Siifoo fiilmiin kun isa jalqabaati moo duras taatoo kana keessatti turteerta. Plus dreaming kan kee yookiin wanti ati dura ta'uu barbaaddu sun gara kanatti si harkise. Okay, ani kan jalqaba koomiti kan hin baradhe asuma Finfinnee 6 kiilootiin tiyaatirikaal aartiidhaan waggaa 4 baradhee ba'ee eebbifamee achi ba'e waan ta'eef kan dura koomiti tiyaatirii adda addaas isteejii irratti nan hojjedhaan ture. Garuu yaa'u intarastii akkasuma baay'een qabu. Moosna dubbisnaan uuman tiktookii irraa nu arganii firaa fi moosna dubbisnaanii hojjedhe malee fiilmii hojjechuu akkasumara fedhan qabu ture. Garuu yaa'u Milli obboleettii ta'anii hojjechuu kun obboleettii ta'anii keessumaayyuu obboleettii taate isaaf waadaadhaaf akkasitti garaa laaftee isaaf obsitee hammas garaa bal'attee ta'uu isaa maal si keessatti uume jireenya keessatti impaaktii waan fide qaba. Dhugaa dubbachuuf ani manaafis obboleettii hangafa garuu akkas chaalenjii akkana hin dabarsine chaalenjii akkana laayifii keessatti hin beeku garuu anaaf haaraadha hin ulfaatu iskiriiptii waan ta'eef dubbistee fakkaattii hojjechuu yookiin taatee hojjechuu waan ta'eef hin ulfaatu jedhee mana hojjedhe malee laayifii koo faana waliin fakkaatu chaalenjii akkanaa dabarsee hin beeku. Barattuu tiyaatiraas waan taateef wanti kun siif salphateera jechuudha. Kanaaf natti salphate. Tole gara keessanitti deebi'ee jira. Hannan meekaappii hojjechuudhaanis ni beekamti. Keessumaayyuu meekaappii garaagaraa ni hojjedha. Magaalota garaagaraa keessa deemtee meekaappii hojjechuun amboo fa'a dhufaa jira. Ijoolleen amboo na eegaa fayyadtee yeroo hojjettu argeen jira. Meekaappii isheedhaafis natsiifis kan hojjete siidhamti. Kanaafuu namoonni meekaappii barbaadan gara kan kee dhufuu danda'u jechuudha. Guyyaa ayyaanaa kanaan firiin kennitu bilisa. Qophiidha. Mee siifoo akkam jechuun achirratti hiriyaa taateeti hiriyaa waadaa taateeti kan hojjette gara fuula duratti asus akkuma saamu fedhiin kan keessa garuma diraamaa kanatti dhufuudhamu akkam moo meekaappii kanaan itti fufuudha. Galatuma normaalii meekaappiin jechuun iyyuu aartii of danda'edha. So tun hin jaallatin aarticha keessa jira jechuudha. Fiilmii waadaa garuu gaafan fiilmii hojjedhu naafi akkasti kun jalqaba koodha normaalii wantoota gaggabaabaa irratti galee nan beeka garuu fiilmii irratti waadaan naaf jalqaba koodha. Siif jalqabaadha. Kan jalqabaadha. Okay, fuulduratti itti yaaddee gara biraatti fiilmii biraa keessatti hirmaachuudhaaf moo meekaappiin akkuma itti kaastee indaastirii of danda'edha. Indaastirii jabaa of danda'edha. Isumaan itti fufuudhamu gara fiilmittis dabaluu akkam? Nan yaada fiilmichas hojjechuuf karoora nan qaba. Gara gama aartii keessa kan jiru naannaa ogummaa koonis haa ta'u dandeettiidhaanis keessatti hirmaachuu fedha nan qaba nan hojjedhee yaada ammas gara fuulduraas. Tole haa ta'u. Mee gara keetti dhufaa hirraa gara toomi atis sisaayii wajjin sisaayii doktoraa ta'es obboleessa kan kee ture achirratti. Atis isa gargaaraatti kan isin turtanii waadaa siifoo jalqabuma baakgiraawundii kan kee maal fakkaata? Gara kanatti si harkisamoo akkamiin gara fiilmii waadaa kanatti dhufte? Fiilmiin waadaan anaaf isa jalqabaa miti. So normally
duruma daa'imummaa kootii kaasee eeguu namni aan doksaran ta'uu barbaada paayilettiin ta'uu barbaada jedhu. Ani yoomiin biiraa tiyaatir isteejii irra ba'ee perform godhan jechaa ture. So akka fedha waaqaa ta'ee I guess waggaa sadan dura waggaa dhibbaffaa tiyaatira kabajamu biiraa tiyaatira ilma galmaa jedhu. Kan iseen barreeffamee daayirekt godhame meen kaastii taphadheen ture isarratti hojiin kun jalqabaasadha. Sanaan booddeetti immoo abdii fiixeen barreeffamee daayirekt kan godhame Anniisaa yoo quba qabaachuu isaa isarrattis meen kaastii natti taphate. So kan biraas gara fuulduraatti amma gana kan gadhiifaman diraamoonni 2 jiru afaan Oromoon. So waadaan hojii koo arfaffaa ol shanaffaa. Waaw namatti tola baay'ee galatoomi gara keetti dhufaa Brook. Nankiyyaa daa'imummaa kottan jalqabee yaa'u akkanaan beekamu osoo hin ta'in ijoolluma waliin walitti qabamnee tiyaatira adda addaa fa'aa yaadlaa turre garuu as ga'uudhaaf Moosisaa Shabbar mucaa jedhamu jira. Daayirektara Daraasii Leemman Intarteeymentiidha. Pirooduusaras isatu gara natti nu fide. Fiilmii jalqabaa kootee jechuun danda'ama garuu kana dura koorasii ta'ee fiilmii dhugaa irratti hojjedheera. Isarra darbee immoo amma gara natti dhufee kun fiilmii lammaffaa kooti. Baay'ee namatti tola keessumaa akkaataa ati itti gowwoomsaa turtillee baay'ee namatti tola. Gara ayyaanaatti deebina guyyaan guyyaa ayyaanaati. Ayyaana qabna booda keessaa immoo ni taphanna. Taphoota garaagaraa qopheessinee jira kabajamtoota aadaa keenya afuutti kan nuti taphannu garee lama taaneeti kan nuti taphannu tapha ijoollummaa keenya taphataa guddanneedha waan haaraa miti isaafis asumaaf qopheessinee gara ayyaanaatti dhufa Brook achumaa sirraan jalqaba mee Brook gaafa ijoollummaa ayyaana gannaadha yookiin ammoo ayyaana qilleedha ayyaana qillee kana akkamiin kabaja maatii birattis ta'ee iddoo biraatti akkamiin kabaja ayyaana kana maatii bira baay'ee gaariidha bakkeetti guddannis baadiyyaadha gara baadiyyaati. Eessaadha iddoon isaa? Salaalee Fiichee. Salaalee Fiicheetti. Okay. Achiyyuu ulee kunneetti hin taphanna turre. Guyyaa ayyaana kanaa isaa ayyaana kana jechuudha. Hin taphannaa warris yaa'u ayyaana wanti nyaatamus jira wanti hundis jira taphnis jira akkasitti dabarsine. Gaafa ijoollummaadha. Yeroo ijoollummaa kee turteetti jechuudha. Gaafa yeroo ijoollummaa keetti ayyaana inni kabaja hundi namaatu maatii birattis ta'ee iddoo barumsaafis deemee iddoo garaagaraatti. Brookiif ayyaanni maatii biratti kabajamu sun maal fakkaata kan ijoollummaadha jechuudha. Ayyaanni baay'ee gaariidha. Ana biratti yeroo kabajamu ayyaana foyaan ni bitama kopheen ni bitama. Okay yoo si bituu didanii maatii keetii wajjin waliin buutee beektaa akkam? Eeyyee beeka. Dhugaa nutti ni gaamee seenaa. Isa leeson ta'e ani yaada qabu yeroo san kophee fi wayaanaa bitanii turan uffadhee rafee beeka kophees wayaas jechuudha. Si jalaa fudhatanii akka hin deemne yaaddeetu akkam? Yeroo daa'imummaadha. Yaa daa'imummaa. Akkas godhee beeka. Yaa naala fudhatan osoo hin ta'in yeroo daa'imummaa. Si jalaa akka. Isaaf jedhee akkas godhee beeka. Tola mee hirraanoo gaafa ijoollummaadha. Ayyaana kana ayyaana qilleedha akkamiin kabajiti? Yeroo baay'ee akkuma isin jedhe ani Ambootti dhaladhee guddadhe. So yeroo ayyaana walitti qabamu waanuma jirudha. Normally walitti qabamtaa nyaatni jira daabboon iwaamamoo ullaan maatiin walitti sassaabama. Ayyaana kanatti tolu sanaaf tokko walitti sassaabama namni waan ta'eef jechuudha inni wal dagatee inni walirraa fagaatee walitti karaa ittiin dhufudha. Yeroo tokko mudannoon ayyaana gannaa irratti qabu wayyaanaa bituudhaanii jechuun inni bitama dirqamadha. Wayyaan bitamuu baannaan akkasumatti bu'aa walta guyyaa guutuu. Sababii nageenya wajjin wal qabateen gadi ba'uu hin danda'amne. Okay manneen cufamee karaan cufamee ture jechuudha. Okay. Sababa akkasiitiin ba'uu hin dandeenye at that point ani waan akkasii hubachuuf hin barbaadu iyyuu hubachuu. Akka dhufu qofan barbaada wayyaan sun akka dhufu. Maaliif bor manni barumsaa jira mana barumsaa dhaqee ijoolleetti agarsiisuun qaba wayyaa koo saaraanaa bitame. Isaan kaleessatti mana barumsaa dhaqee immoo naqu jedhee guyyaa guutuu bu'aa oleen funyaan koo na cufamee asii kun argu. Yoomiyyuu nurraan fadhu arras akka qosaatti kaasanii natti kolfu. Gannoo sanaanii ni yaadadha. Tole ani no akkamii gaafa ijoollummaa ishee.
Normaalii gaa beekamaadha ayyaana gannii. Moorindoo nama guddaa caalaa ijoollee xiqqootu saffee eegama karameellaan jira wanti bilisluuciin kun hin baay'atti. Nuunis gaa uffata haaraa hawwiidhaan eegna. Waa'ee uffata haaraa simuun danda'u. Achi booddee barumsaa mana barumsaa deemtee cammaa kee agarsiistaa. Yuunifoormii jalatti uffattee deemtaa. Guyyaa sunuma adda. Kana nurraa uffanne garuu ani Christmasii nuun bitamu manaa jechuudha. Christmasii ganni Finfinneettidha kanan guddadhe. Christmasii mana nama hundumaa jira mana keenya bitamu. Ishee gojoom ishee maal goonaa mana keenyarraan ol fagoodha. Baalata diiraa baalata diigimbii namaarra yaabbannee murra beektaa kufnaa sabinaan wariyaa. Waan baay'ee bakka keessa baanee achiin gaafa gotootuma warri isaa jira raammoon kee jiraachuu danda'u mana ni ilaallu ishee irraa xaranee obboleetti qofaan taane. Fuunee lamaan keenya waliin bagaa ijoollee xiqqoodha. Fuunee gallee ishee irratti bakka birrii keenya ganneen walitti kaa'u jalqabna birrii. Bilisluucatti bituuf jechuudha. Bilisluucii binnaa ishee kan sixootaa maashagaa sana fuunee kun irra naannessina. Akkas goonee ayyaanessina ture. Mana barumsaatti immoo kennaa walii ilaali. Isa kennaatti hin dhufna booda keessa qabanneerra. Tole gara keetti dhufan Natsinoo akkamiin dabarsitii guyyaa ayyaanaa. Ijoollummaa isheerraa kaatee yoo daawwachi. Kirismaasiin yaa'u kan guddaa baay'ee namatti toludha. Ani kan normaaliidhumaan dabarsa. Yaa'u gaattiraa jedhama nu biratti actually iddoo biraatti wanta jedhamu hin beeku. Gaattiraa dhiironni nu muruuni bakka wanta adda addaan diikoorii goonee bareessinee mana bareessinee dabarsinaa kan kanaan alaa yaa'u uffanni jira ka inni daa'ima waan taateef inni bitama. Kanaafuu inni bitama dhabamu. Dhabamees hin beeku garuu na mudatee hin beeku. Jira waan ta'eef waan inni dabarsina kan. Mudannoon ati hin dagadhu yoomuu ani hin dagadhu jettee maatii kee irrattis ta'a inni irrattis ta'a qabattee jirtu jiraate irra daawwattoota keenyatti himi. Mudannoo ani hin qabu. Dhugaa? Amma guddattee. Amma burukii ani uffata kan koo bakka na jalaa fudhatu jedhee qabadheen bulee. Inni anis daa'ima baay'ee irratti wanta uumamudha. Yaadaan bulaanis yaada kooti amma baree uffadhutti inni gaafa dhugaatii hin qabu rafuyyuu hawjuun argaa bula malee uffatee rafee garuu beeku. Haa ta'u. Haaraan qabu wanta biraa. Firayaadoo gara keetti dhufa. Anis akkuma ijoollee kaanii baay'ee natti tola. Yeroo gannaan baay'ee natti tolu naan fiinyaan jira fiinyaan afuuffaa. Afuuffaa jecha. Isa bakka amma ganni darbee amma isaan taphannu ittiin jira. Amma lammaffaa immoo bakkeetti qillee taphatan jira. Ganni irratti. Bakka achi deemnee bakka yeroo. Taphaa qillee ni dandeessaa? Taphadheen beeku taphachuu garuu. Taphadheen beeku garuu. Yeroo deemee ilaalu baay'ee natti tola. Tapha aadaa waan ta'eef baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Akkuma ijoollee kaanii. Maafi hin shaakalle eegasitti tole maafi yaalle dhagaasan sodaatte. Dhagaasaas uleensaas. Uleensaas. Uleen isaa samaadha. Uleen isaa nama dhoofnaan nama hin godhu. Kanaaf sodaatte jechuudha. Kanaaf isa yaaleen beeku. Dhugaa. Haa ta'u gara keetti dhufa. Nu bukkeetti ayyaanni kun baay'ee jaallatamaadha. Akka firee yaadfaa tapha qilee wanti jedhamu kun nu bukkee hin jiru. Hin jiru nu bukkee ayyaanuma ayyaaneffatta achitti amantii kanatu baay'ata. Wanta akkasii badaan jiru. Biyya firee yaadfaas amantiin hin jiru jechuu koo osoo hin taane. Celebrate hin ta'uudha moo akkam? Baay'ee akka. Ayyaanni akkuma ayyaanaatti ilaalama malee badaa hamma kanatti miti garuu ta'ee mootuu jiru guyyaa sana wanti nuti hin goone jennee gammannee wanti nuti eeggannu jira yoo ta'e daabboo nyaachuudha. Mana warra tokkootis nyaannes mana warra tokkootis nyaachuudha. Dirqama mana warra kanaatti nyaachuu barbaanna taanaan dhannee achitti kuwaasii taphachuu qabna nuti. Akkasiin kennanii. Akka nu waamaniif. Akkas goonaa mudannoo kan jettan keessatti immoo ana haadha kootu na guddise haati koo harka qalleettii turte yeroo nama hundaa wayyaan bitamu nu bukkeetti badaa wayyaan kun hin jiru. Darbee garuu jira darbee boonesiisa jedhan darbee jira guyyaa tokko akka tasaa akkuma burukiin wayyaa isaa uffatee bulee kopheen tokko jirti maaraatoonii jedhuuni durri laastikiidha. Boostiidhamu. Ay
Laastikiin waluma gitaadha xiqqoodha gabaabduudha buutsii miti. Akka tasaa ta'e kophee sana nuu bitan anaaf obboleessa kooti. Gaafa nuu bitanii obboleessi koo baafatee luka isaa miiccatee ciisenne. Ani rafuu dinnaan maaf raftu naan jettee harmeen koo. Amma yoo nuuf fadhee ciise natti dheekkamti. Amma seen ciiftutti ani nan taa'e rafuu didee. Taa'een gaafa isaan rafan uffadhee ciiseen. Ganama gaafan ka'u wayyaa kee caalaa addaate qophi koo qeensi koo iyyuu addaate. Waan akkasiitu jira. Kanadha. Tole achumaan itti fufna ammasi taphni keenya itti fufa kabajamtoota aadaatti keenya kun ayyaana qilleensa ho'ifachuudhaan qophii artistoota wajjin yookiin ammoo taatoo fiilmii waadaa irratti baadhinaan kan isin beektanii isaan wajjin turtii taasisaa jirudha ammas nu faana bu'aa isin jenna garuma keetti kan itti fufu jechuudha fedhasa mee fedhasaan guyyaa ayyaanaa kana kennaa wajjin wal qabate aadaan isaa akkam ayyaanni qilleedha kennaa namaaf kennuu wajjin wal qabata. Duratti kaasteerti yaannan asbiraati kennaa namaaf kennuu fudhachuu fa'a ati jalqaba kaasteerta nu biratti baay'ee miti jetteetta haa ta'u malee kennaa wajjin wal qabate aadaa namaa kennuuf aadaa namarraa fudhachuu irratti akkam ayyaanni kun isaan beekama moor. Ayyaanni kun eeyyeen erga gara biyya kanaa gara Finfinneetti dhufne akkasidha. Gara biyyaatti yeroo akkasii miiseejii walii barreessina malee erga. Asitti immoo jira mitiire dooma ta'etti wal waamanii waa waliin jechuutu jira malee kennaa amma kanatti waan namaa kenni waan namarraa fudhamaaf hin qabu. Dhugaa. Haa ta'u galatoomi waadatti na dabarsi. Tole galatoomi. Tole anillee akkasumas akkuma isaati kennaa namaa kennuus hin jaaladhu namarraas fudhachuu hin jaaladhu. Garuu yeroo kutaata 8 baradhu intala tokko baay'ee jaaladheen ture. Footoo koo fi footoo ishee warratti hojjisiisan ishidha kenneera. Yeroo jalqabaa fi yeroo dhumaaf bakka kennaan koosa. Achuma dhaabbate. Dhaabbate bakka amma waan itti fufuyyuu natti fakkaata. Maal jetti nasiit waan inni jedhu kana booda dhaabbateera. Obboleettiidha. Dhaga'uun waadaa fiilmii irratti illee dhaga'uu didee. Mee maal jettaan? Yeroo biraa akkas miti. Fiilmicha irratti malee baay'ee ishii dhagaa. Baay'ee amallisaa fiilmicharra jiruuf kan lafarra jiru gonkuun waliin fudhatu. Tokko miti anis amalli koo akkas miti. Inni beekamaadha. Baay'ee gara laafeettis miti. Na kennaa kirismaasiin baay'uma kan namatti tolu durii maayidhaan hin beekaa yeroon biyya jiru. Posta kaardiidhaan beekama. Posta kaardii. Ammas inni kaleedhaaf jedhamee barreeffamee walii kennina turre. Ergan guddadhe garuu baay'uma miti garuu erga yuunivarsiitii ergan galee ijoollee doormii kootiitiin 8 turre akkasitti ixaaneeti kan nugee giiftii kenninee jira. Isaan yaadadha malee kirismaasii kanuma mara giiftii dur malee amma baay'uma hin jiru. Amma baay'ima hin jiru. Yuunivarsiitii irratti hin dhaabe bakka. Achi booda hin jiru. Haa ta'u galatoomi gara keetti dhufa. Xiqqoo tutteerta garuu ammoo mee moora amma. Mana olitti waa humna hin qabnu. Gaafa amma kan guddadha anis kennaan laatamnis kirismasiidhaaf. Anis manatti hin kennine waamichuma deddeemudha. Ijoollee taanee garuu birriin amma nan argamnu yoo arganne immoo. Post kaardii na bituu maxaaltu irratti post kaardii binnaa maatii koof kanan raafanne garuu yoo birri arganne waan tokko goona kanaachi waraqata fa'aa walitti kukkurnee hodhine. Dabtara maastarashaa dabtarii haalli koof na yaadadhaan maastarashaa dabtarii irratti bilbila nasheen barbaaddu hundi waa barreessine kanaachuma barumsaatti olii laannaxaan beekuma isheen jette ijoollee mataanii chokkoleettisa taatu yookaan manuma keessaa waa fuunis fuuna mana keessaas waa fuunee ashagneedhaneedhaan. Tole baay'ee namatti tole irraa noo. Ani kennaa irratti. Fedha isaan amma dubbatu wayina yaadachiise. Dubirattis maaltu jira akkam modernize miti faamiliin keenya baay'een keenya magaalaatti wanni waan jenneef jechuudha. So akkasitiin babbareechitee abaabootti gootee giiftiin hin jiru yeroo baay'ee. So yeroo ayyaana nawamti maazariin koo mana. Kootu ijoollee abaluu bilbilii baga geessan jedhanii jira. Ijoolleen abaluu tokko lamaa miti bara. Faamilii karaa bitaa mirga nama hundaa bilbilta teessee achi.
baga keessa jetana kennan jiru tokko sadhaa tokko moo bilbiluudhaan baga keessan jechuun kenna. Inni nu baay'ee namatti tola baay'ee maaf seete guyyaa ayyaanaatti nama yaadatan yookiin ollaas waamanii waliin ta'anii gaafa taphatan ayyaanumaayyu akkuma jalqaba dura kaastee turte ayyaanumaayyu kasitti bareechu sanidha. Kanaafuu sitti tola jechuudha. Inni tokko. Ani kennaa ni yaadadhu. Mucaa wayii jiraayyuu safara keenya. Guddaadha baay'ee. Dhugaa baay'ee guddaadha. Like baay'ee guddaadha jechuun hogganaan uniformii uffadhee kutaa 7-6 deemu inni mana mukaa hojjeta ture. Himaa hin gochuu dandeessa nama guddaadha na. Post kaardii maanni libbi qarsi maamti godhee jalaan I love you maam jedhee barreessee naa kenne. Kennaa kan yaadadhisaa naa kenne mana kennaa koo jalqabaate jechuun kan namni naa kenne akkasitti achumaan immoo fuudhee manatti galuuf harki koo akkas jedha amma mana galee maali arge moome iddoo mana akkatti fuutee galee san fuudhee dhoksaree arginaan bakka maanna jeefamta maayidha kuni so kennaa ani isaanii yaadadha san fuudheen amma yoo ma faamiliin koo laalan kanan dabarsee amma madoo kanan dabarsee kanaafuu amma rakkoon qabuudha. Rakkoon qaba halkan baaseen dhugusaan ciisanii mana fincaanii keessa kaa'ee bakka nagaa deebiin ciise. Mana fincaanii keessa kaa'ee. Tolee namatti tola. Buruko. Anillee kennaa namatti kennes fudhadhees hin beeku. Garuu mudannoo qaba yeroo qilleetiif wayaan naa bitamee ijoolleetti tan agarsiisa jedhee ala bahe achumaan ijoolleen kubbaa miilaa taphachaa turan. Achumaan wayuma san uffadhee wajjin taphachuu jalqabe odumaan waliin taphadhu luka koo olan kaasaa jedhee wayaan naa lattarsa'ee achumatti bu'uu jalqabe. Wanta akkasii na bira dhufee beeka. Bu'aatumaan oole yeroo uffata na agarsiisa itti baatee na agarsiisa jedhee bee naa lattarsa'ee bu'aa ooleera. Warris maal naan jedhaa naan lolanii wayaa addisiidhaa naan lolanii jedhee bu'aa oolee galgala na fudhatanii galanii yaa humaa miti naan jedhani. Okay, si jajjabeessanii jechuudha. Kennaa garuu fudhadhees kennes hin beeku ayyaana. Waadaa waan beeku qabu moo maaf si kolfa? Haa ta'u. Si kenna maayisoo. Nani egaa qillee dhufutti. Isa dhufutti. Okay, haa ta'u galatooma. Ammas itti fufnee tapha keenya ittuma fufna mee ijoollummaatti ammas ijoollummaatti deebina yookiin immoo guddannellee waan weellifamu jira waan taphatamu fa'a taphni ati hin daganne xiqqeenya irratti. Taphni jira yeroo pirogiraamiin mana jiraatu sirba baay'een jaaladha. Okay, ragadamu. Ragadas Ragadus dandeenya. Daansii tanas xinnoo yaalla turre daa'imummaatti bakka ayyaanni dhufnaan kophaa koo ka'een warra koo fataa godha waliin haasofnaa waliin taphannaa bakka ani ka'ee taphachuu qofa daa'imummaa kootti jechuudha. Yaa guddadhees ammas akkasuma pirogiraamiin tokko yoo jiraate anatu qindeessaa anatu taphataa anatu taphachiisaa akkas. Kan yaadattu keessaa tokko nu taphachuu dandeessa? Ayyaana daawwattoonni kennallee akka ofirraati bashannanan nullee akka taphannu kan yaadattu yoo jiraate. Yaa hundumti tokkuma ayyaanarraa addan ta'u yaa taphachuma qofa malee wanta adda qabu hin qabu. Haa ta'u tole. Irraa noo waan akkas irratti gama taphaatii wajjin wal qabsite waan jiru jira? Ay na cabdu ma jara qabsa. Erga nagantee wadaroon of nyaachisaa. Kabirrat cheche lala. Wow, lugar betul. Baik galatoomera. Sagaleen ishee immoo akkamitti ilaaltan? Tokko faami? Ani nama muuziqaa miti callistanii mana sirbisiistanii malee. Kana booda barbaadamuun kenna. Warri qindeessitoonni na laalaa daraa keessa.
Tole baay'ee namatti tola. Amma gara tapha jalqabaa keenyatti dabarra. Achi biraa carraan jira. Carraa fudhanna. Lakkoofsa achi barraa'ee jiru tokko tokkodha. Abbaan tokko tokko ga'e nama lama ta'anii waliin taphannaa jechuudha. Fakkeenyaaf waadaa fi natsii yoo ga'e waadaa fi natsiin waliin taphatu jechuudha. Akkasumas immoo fedhasaas yoo ga'e buruukis yoo ga'e hirras haannas yoo ga'e lama lama ta'anii waliin taphannaa jechuudha. Akkuma jalqaba kaase carraa kaafna achi booda tapha ijoollummaa keenyatti taphatamudha. Beekuu dhabuu dandeessan akka carraa ta'e garuu ammoo baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaa nama tapsiisa chaalenji ijoollummaati. Siraan eegala. Lakkoofsa tokko fudhatta. Addamaan. Meeqas? Anaaf tokko. Lakkoofsa tokko. Tokko. Atau. Baay'ee bareede dhugaa dubbachuuf akka carraa isin lamaan ana immoo isin biraa akkas siqee isin dabarsaa jalqaba isin biraa eegale garuu. Lakkoofsa lama. Lakkoofsa lama. Kanaafuu ta'eera. Maafi taphichis gulma bira taa'anii taphachuudha. Taphichi akkamii birbicaa jedhama. Birbicaa maal isaa jette? Maal isaa? Maal isaa? Maal nyaata? Atamoo hin jarjarre kana booda waadaa wajjin taphataa jechuudha. Reedi abbaan tapha kana as biratti seera tokko jira. Abbaan tapha kana injifate isa keessaa nyaachise ni badhaafama. Isatu sirbaaf jechuudha. Yookiin immoo waan biraa waan ta'e wayiidhaaf dirqama mo'achuu qabda. Waadaanis shaanqoodha akka carraa ta'e maqaan kan kee yookiin immoo fedhasaadha. Kanaafuu ani fedhasaadha so'amaa ture shaanqoodha namni baay'een si beeka. Kanaafuu isin lamaan akkasitti taphattu jechuudha. Kanaafuu Birbicha waraabessaa. Miila isaa. Maal isaa? Ija isaa. Maal isaa? Mataa isaa. Maal isaa? Gurra Maal isaa. nyaata? Dam. nyaachisuu qabda. Dirqama nyaachuu qaba. Dirqama nyaachuu qabdu. Waadaan mo'amaa jirtu. Sidha amma Anasiin jedha. eegalee. Birbicha waraabessaa. Maal isaa? Anasiin jedha. Lakka. Birbicha waraabessaa. Maal isaa? Jedhee ka'een jedhaan miti. Birbicaa jetta. Birbicaa jette yookiin immoo harree gurra birbicaa jechuu dandeessa. Fakkeenyaaf Jedhi. Harree gurra birbicaa. Maal isaa? Harkasaa. Maal isaa? Lukasaa. Maal isaa? Harmasaa. Qaba maali? Dhaltuun isaa qabu. Hin qabu. qaba. Dhaltuun isaa qabdi maali? Harma qaba. Harma qaba. Maaliinoos. Waraabessa durbaa dhiira isaa yoom addaan baafan? Jireenya. Birbichi harree maal isaa? Waan tolu waan tu'ate amma harree waraabessa irraa. Atti fufu jedhe. Tole. Birbicha maal isaa? Harkasaa. Maal isaa? Lukasaa. Maal isaa? Afaansaa. Maal isaa? Ilkaansaa. Maal nyaata? Dam. Isaan lamaan waliin injifachuu hin dandeenye. Waliin injifachuu hin dandeenye. Kanaafuu maaliin adda baasanidha? Abbaan tokko injifachuu qaba. Waadaan irra deebiitii yaala tokko gaafii biraas hin jijjiiruu hin tapha ta'anutti hin dabarru. Tapha kanaan abbaan tokko yoo injifate keessaa baana. Yookaan ammoo garee kana dabarra. Wantichi daddafanii yoo jedhani dirqama doongorsuu danda'u qaba. Abbaan tokko injifachuu qaba. Birbicha isaa. Maal isaa? Birbicha isaa maal isaa? Miila isaa. Maal isaa? Mataa isaa. Maal isaa? Garaa isaa. Maal isaa? Deegee isaa. Maal isaa? Mataa isaa. Maal nyaata? Gaafa. Nyaachisteerta. Ana tafee mitiire. Atis nyaachisesh. Carraa tokko tokko. Waraabessa miti. Birbicha isaa waati. Waraabessi gaafa qaba. Moomeera bara. Moomeera bakka. Ani moo hin qabu? Hin qabdu. Hin deebina. Amma irra deebi. Tola. Isin lamaan carraan tokko isin ga'e. Kanaafuu asitti fufna. Irra jalqabamu.
Taphichiisuma. Birbichuma jenna. Birbicha waraabessa maalsa? Lukasaa, gurrasaa, ijasaa, funyaansaa, mataasaa, gurrasaa, biddeen. Birbicha waraabessa maalsa? Gurrasaa, ijasaa, funyaansaa, mataasaa, harkasaa, foon. Foon isaa miti foonan jedhee. Muhammad, foon kan waraabessu. Foon nyaachiste. Birbicha leencaa. Birbicha leencaa maalisa. Itti yaadiin kaa hin ta'u qofa yaadu. Maalisa maal nyaatti? Eegesa. Let's nyaachifteerti. Eegeenyatta. Amma immoo haaniin inni tafsifte. Birbicha sangaa maalsa? Nyaarasaa, Maalsa? ijasaa, Maalsa? funyaansaa, Maalsa? areedasaa. Morma areeda maali? Sangaanaa Jire. Bakka yookiin bineensota waami maaliif sangaa rakkoon qabu kaa foon isaa sun jedhee jiru rakkoon qabu. Gaariidha waan ta'eef filadhu. Birbicha harree. Maalsa? Jedhi kaa. Birbicha harree maalsa? Nyaarasaa, Maalsa? ijasaa, Maalsa? funyaansaa, Maalsa? ilkaansaa, Maalsa? hidhiisaa, Maal nyaata? foon. Foon harree. Lakki. Foon biddeen dhalaa dammi hin danda'amu. Foon harree. Eessin foon normaalii nyaadhaa jette. Gogaa minamni jette malee foon isaa Foon. Kanaafuu injifatamteeti. Injifatamteertaa haanichoo amanii. Tole tapha keenya jalqabaa bifa kana fakkaatuun fedhee jira. Akkam taphichi waadaan yeroo maatiin isaa ijoollummaatti galgala maal tapsiisa maatiin kan kee yeroo isa taphisaa guddisa. Maatiin kan koo yeroo ijoollummaa koo kan taphachiisan akka kayyuun koo oduu durii ittuma. Oduu durii ittuma malee hibboo fa'a. Mee amma oduu durii akka kayyuun kee nutti hime keessa kan yaadattu nutti himi nu kofalchiisu guyyaan guyyaa ayyaanaati waan ta'eef. Ara maali iyyaadadhu. Yaadattu? Iyyaadadhu. Haa ta'u shaanqoo dabarra shaanqoo na'u. Anis akkuma firaatii taphni kun naaf haaraadha garuu taphni kana fakkaatu tokko jiran harkaa badi ta'een beeku malee seeraan morma isaa morma kee shaf waan jettee waan akkasii tapha akkasii tureera isaan yaadudha malee xiqqoose. Bal'aadha. Waa'ee birbicaa kana mammanni ga'e. Tole diqqeen ijoollummaa irratti maatiin tapha akkamiiti kan taphisu? Kanumadha kana oduu duriitii. Oduu durii yaadattu jiraati yookiin ammoo waanuma ta'e waan nu kofalchiisuu danda'u. Waan nama kofalchiisu hin qabu firqaa ammaaf. Taphicha kana akkamitti ilaalte? Taphicha kana beekta kana? Lakki. Uga. Ay waan akkasii amma dhage. Dur. Taphni jira normally faamiliin kan walitti hoggusa saabamu taphatu. Hibboo fa'aa nutti himu sheekoo oduu durii nu haasofsiisu nutti himanii isaaniin kominikeet akka goonuuf. Maanni tokko. Yaadattu nu tapsiisi. Lakki kan taphatamu ta'uu hin taane. Maqaa Yesuus hin irraan fadhee fakkaata. Na waan akkasii garuu yeroo jalqabaa kootaan dhagee hin beeku. Anis saanuma jalqabaa kooti. Waluma fakkaatan hundumti keenya yaaduma tokko hibboo dhageenyaa yookaan immoo oduu durii garuu amma yaadachuu hin dandeenye. Yaa waan baay'ee dabarsinaa wanuma akkasiiti. Waluma fakkaatan hundumti keenya. Tole tapha keenya isa lammaffaan ammoo itti fufu. Ammas warruma carraan keessa walii baheedha. Inni ammoo salphaadha. Beekamaadhas. Fakkeenyaaf amma nama tokko isin lamaan keessaa hamma lukkuun koo iddoo eegee dhufutti namni dubbate kanaaf sana nyaata. Beekamaadha. Kanaa waan ta'eef dirqama hamma isheen jettutti dubbachuu hin qabdu. Yoo dubbatte ammoo ni adabamtaa jechuudha. Jimmaa jimmi ta'e? Jim. Totoraa harree? Jim. Totoraa fardaa? Jim. Totoraa harree? Jim. Totoraa gaangee? Jim. Hamma hindaanqoon koo guulalleen baatee guulalleen deebitutti yoo dubbatte mataa hoolaa nyaatta. Kolfaaraam. Kolfisiisuu yaalii godhuudha. Kolfaaraam. Nyaate. Waan tokko jechuu qabdu siriyeesiidhaaf.
jedhee of nyaadha moo reekol faara miti. Ilkaasaa ciniinee irratti hin ba'u walitti. Waan barbaade jettee kofalchiisuun dirqama. Kaatee aktiivistootii kofalchiisuu dandeessaa. Sagalee addas dhageessi kofalchiisu bakka. Kolfeen kolfuu. Akkasuma sagalee afaan isaa banee kolfuu qaba. Akka akkamitti kolfuu qabu. Naan kirkiramoore. Taphee kun jijjiiramu. Akkasitti firaa kofalchiisuu hin danda'u. Kolfisiisi wanti adda addaa godhaati. Dingata hin ciniine malee. Lukkuun Adeemsa inni ittiin jiru kanaan dhufuu geessu. turte. Injifatamtee ta'uu ta'e lukkuun akka galuuf iyyuu fi qabu. San booda dubbatu. Lukkuun haa galu. Kolfisiisuu dadhabdee taanaan injifamtee yoo ta'an ta'eef lukkucha galchi bakka sa'aatiinis deema. Lukkuun koo galeera kolfi bakka amma ga'a. Uuu jedhi akka lukkuutti akka godhi. Aha hin jedhamaa. Qulqulluutu. Ardu kamile. Baay'ee namatti tola. Isin lamaan fixattee jirtan. Tole. Kanaafuu itti fufnaa. Isin lamaan ammoo dirqama eenyu jalqaba? Irra. Isin jalqaba. Tole. Kanaafuu. Jimmiyyoo. Jim. Kan saree nyaatu. Jim. Kan farda nyaatu. Jim. Kan tortoraa nyaatu. Jim. Amma indaanqoon koo amboo geessee dhuftutti yoo dubbatte luka waraabessaan nyaatta. Maal jedhee kolfiisa mucaa kana. Bilbilli koo. Dubbachiisuu biyyaa dheerata. Jalalas ilaalu. Jalalas ilaalu. Fuula kanaan garraamii ta'uun hin dubaatu. Amma yoo bitta keessa jallisee taa'uu fi murteeffatte. Turta? Dhugaa? Waaqee. Dhugaa si kolfisiisuun baay'ee ulfaataa haala kanaan. Fitattatti na raalish ija koo keessa na raali. Kolfu mucaan kun. Adi moommoo ameera kolfu. Ati immoo yaali. Egaa dadhabdee atis ishee uffatu yaali. Ati immoo mootummaa dhabdee harka kennachuu dhabdee jechuudha. Kanaafuu dirqama. Jimmi kon jedha. Jimmi kon. Indaanqoon koo hanga amboo geessee dhuftutti waan tokko yaasoftee moomta. Fuula fedhasaa. Fedhasaa ilaalteerta sirriitti maal fakkaata? Baasteerti. Moomteerti. Amma isin lamaanis taphadhaati ni xumura. Jimma jimmitoo kan harree nyaattu, kan tortoraa nyaattu, kan qoshaashaa nyaattu. Amma indaanqoon kun cinii geessee dhuftutti dubbannaan tortoraa harreensi nyaatisa. Yes! Al tokko isheedhaaf hamilee. Ammas gara xumuraatti geessinee jira sagantaa keenya. Gara xumuraatti ammoo kan xumuraatti kaasnu guyyaa ayyaanaa kanaa wajji wal qabsiistanii namoota baga ittiin isin ga'e jettan yoo jiraate isaaf carraa isiniif laata. Shaanqoo. Ani namni ittiin yookiin galateeffachuu barbaadu jira yoo ta'e tokkoffaan maatii kooti. Kana hundumaatti kan bukkee dhaabbatee waan inni hojjedhu lafan deemutti jireenyi bu'aa bahii qaba bakka hundumaatti kan bukkee dhaabbatan maatii koo guddaan galateeffadha. Miira tajjama baay'een galateeffadha. Haadha koo kibbituu qunaasee baay'een galateeffadha. Hiriyoota koollee akkuma kana baay'een galateeffadha. Kana wajjiniin turtanii kana jajjabeessaa turtanii hundi keessan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Maqaa namaa hundumaa dhahee waan hin fixuu hin dandeenyeef guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Har'a osoo ayyaana kana waliif TV wajjin kabajuu baate akkamiin kabajuudhaaf qophoofteerta? Osoo as dhufuu baatte? Otoon as dhufuu baadhee
ayyaana kana akkinitti kabajuuf ture jira yoo ta'e hiriyootuma koo wajjiniin waama tokko tokko gochuudhaan malee wanta addaa wanti jiru hin jiru waama nyaachuudha. Eeyyeen. Tole galatoomi. Tole ani ganan galateeffachuu barbaadu duraan dursee baay'eessanis warri itti jechuudha. Baay'eessan kanan jechuu barbaadu duraan dursee haadha koo Alamii Naggasaa fi abbaa koo Girmaa Heeluu itti aansuudhaan immoo obboleettii koo baay'ee kan jaalladhu jirti. Obboleettii koo miti yeroo adaadaa kooti akka obboleettii kootti ishee ilaala. Feendeet Naggasaa jedhamti. Ishiidhaan baay'ee galateeffachuun barbaada. Taansee immoo akkuma koo jirti Dasii Galaa jedhamti. Baay'een ishii jaalladha. Bakka uummattoota Itoophiyaa hunda isaaniitiin bagattii isin ga'ee jechuu barbaada. Dhiifama hiriyoota koo warreen maqaa isin waamne dhiifama naa godha. Roobeeraa maqaa waamee hin danda'u garuu hundi keessan bagattii isin ga'ee jechuun barbaada. Haa ta'u galatoo. Tole ani kanan dhaladhee guddadhee Shawaa Lixaa aanaa Aadaa Bargaa magaalaa Hinciniiti. Jiraattota magaalaa Hincinii warra biyya koo baga nagaan ayyaana qillee siniin ga'ee maatii koo haadha koo Tsiggee Addunyaa baga nagaan si ga'ee obboleewwan koo baay'ee sin jaalladha guddaa galatoomaa sin jechuu barbaada. Haadha koo immoo guddaa galateeffachuun barbaada. Umuriin haa dheeradhu jiraadhuun jedha hiriyoota koo Finfinnee jirtanis baga nagaan geessaniin jedha galatoomaa. Ulfaadha. Tole duraan dursee uummata addunyaa mara ayyaana kana kabajan hundi keessan baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'een jedha. Itti aansuudhaan maatii koo abbaa manaa koo barattoota koo iddoo hundumaa jirtan baga isin ga'ee isin jaalladha. Duraan dursee uummata addunyaarra jiru hundumaaf uummata Itoophiyaa naannoo Oromiyaa jirtan baga geessanii baga ayyaana qilleetiin isin ga'ee jechuun barbaada. Moorimmoo uummatni Amboo baga geessanii sirriitti baga geessanii itti aansuudhaan immoo maatii koo abbaa koo obbo Bushiraarisaa fi haadha koo aadde Fayinii Adasaa gara aartii kanaatti akkan dhufuuf yeroo sana yeroo namni mucaa keetiin callisii baradhu aartiin kun siin fayyadu maaliif akkasitti hoggooshiin akkas gootu maaliif hin dhoowwitanii bakka namni jedhee namni akka isaan na dhowwan dhibbaatti taasisutti isaan garuu anatti amananii gara aartii kanatti akkan seenuuf dream ko akkan achieve godhu waan na godhaniif baay'een isaan galateeffachuu barbaada. Obbolaa koo hiriyoottan koo maqaa keessan dha'uu hin dandeenye sababni isaas baay'eedha waan ta'aniif jechuudha. Namoota gara aartii kanatti akkan dhufuuf na gargaaran baay'ee jiru. Abaaboo Warqinaarraa kaasee Taammee fa'aa Daayirektar Fitsuum namoota baay'ee maqaa dha'uun barbaada garuu hundumti keessan baga geessanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Bara dhufus waaqayyo nagaan hunduma keenya akkasitti walitti sassaabee jaalalaan bakka tokkotti wal nu qabuun jedha baga geessan. Anis jalqaba baga ayyaana qilleetiif isiniin ga'ee jedha. Achumaan ansee gooftaatiif waan bakkee kana waan nageessiseef galatoomii jechuun hin barbaada. Achumaan ansee haadha koo Kibbee Gammadaa, abbaan koo Ayyaalee Waxee isaanis bakkeen as ga'uu kootiif waan guddaa waan naa godhan isaan galateeffachuun barbaada. Ijoollee biyya koo Fiichee Salaalee baga ayyaana qilleetiif isiniin ga'ee jechuu barbaada. Ijoollee Fiichee Salaalee jirtu. Achumaan ansee bakkee kana ga'uudhaaf as ga'uudhaaf waliif TV dhufuudhaaf fiilmii waadaa yookaan immoo Leemman Entertainment produusara, editara, daayirektara ta'ee kan kanarratti nu hojjisiisee Moosiis Ashabbirtuu. Moosiis guyyaa tokko qabdanii dhuftanii abdii qabdu. Har'atti tollee sattiin tollee saafi. Leemman Entertainment irratti fiilmiin keenya gadhiifameera. Akka seentan ilaaltan kanumaan dhaamsa isinii dabarsa. Galatooma. Ulfaadha galatooma. Tole xumura irratti ammas xumura irratti waan tokko kan nuti goolabnu jechuudha. Hundi keessanuu achirratti taatoodha. Taatoo garaagaraa qabdu. Amma dirqamaa miti. Sagantaa keenya gara goolabaatti waan geessinee jiruu fi fakkeenyaaf buruu achi keessatti isa gowwoomsuudhaan fa maallaqa fiduudhaan taatoo hin hojjeta. Isa keessaa kan aakti gochuu danda'u yoo jiraate isaan xumura. Isuma taate isuma fiilmii waadaa irraa san taate isa san aakti goote hirraanis haaniinis natsiinis waadaanis shaanqoonis yookiin fedhasaanis tokko jennee san booda daawwattoota keenya naga dhaabannee istiidiyoo waliif galaksisnee baana jechuudha. Obboleetti
maallaqa sana yoof naa deebifte rakkoo maalii qabaati? Haga yoomitti kan akkasitti na laaltu ati? Namootni hundinuu kan maallaqa nan irraa fuudhee walitti qabee jiru sun hagaa irraatti karaarra na dabarsuu natti ulfaataniiru jiru. Na rakkisaa jiru. Maal jedheen jara kana dura deemuu danda'ani? Atis immoo sitti hin dhagahamu? Hamma yoomitti si kadhadhaani? Harkaan sitti kenneen ofuma kooti deebee si kadhadhaa? Waadaa irratti ka'anii akka mucaa sooressan of godhaa garuu waan qabnu. Buleettiin koo hojjettee na jiraachisti. Gara akkuma ijoollee sooressaatti qananiistee na jiraachisti. Fiinan. Dhaabadhu mina eegi. Harka kee achi narraa buusinaan. Amma qarshii barbaadeen ijoolleen achitti na eegaa jirtu dafinaa kennu. Oduu biraan barbaadu amma qarshiin barbaada. Waa'ee sitti onnee jechuu miti amma birriin qarshiin akka tamoo na kennitu. Maal ishii kadhadhaa iddoo. Galatoon. Thank you. Seenuu koo kan qabitu na qabe malee heerumuu jubbeen seeta. Na qabe maaltu si qabe immoo? Na gaafachuu dhiisteeti malee amma ammaa beekuu dhiisteetu ati. Sirumaa nama beekudha moo? Ana namarraa miti jirurraa jaalate na qabe. Sammoo sirrii keeti garuu akkas jechuun qabdu barfeenu. Maaltu beekoo kan guyyaa tokko naa darbaa yookiin na fudhata ta'a. Qaa gooftaatiin. Mangistii koo naa dhufte. Walii dhufee hin jira. Baganaa dhufte wanta haaraatu jira. Maal immoo wanti haaraa? Wanti haaraa maaltu jira jetta har'a jaalallee kiyya waliin haasa'uu fi. Kun waan haaraa maal qaba? Wanta haaraa maal qaba jettee? Siifis jaalallee koo siifis hiriyaa ishees fiddee dhufti. Hiriyaa ishees fiddee dhufti. Akkamiin intalittiin qashtiidha? Intalittiin qashtiidha waa'ee ishiin haasa'in atumti qofa beektaami? Waan nama inni yaachisa. Waa'ee qarshii nama teessee yaaddee beektaa? Amma irraatti. Mangistii kun naa jiraadhu. Wow. Gaafa ija keessas ilaalan jaalallis qabamoo maaliif ija keessan addaan jettu? Akkasillee miti yaa'u. Waadaa koo chipsii baay'een jaalladha. Chipsii binnaa? Chipsii akkamitti namni nyaata karaa? Maaligaa baay'een jaalladha. Akkamitti namni nyaata karaarraa nyaata? Giftii koo chipsii nuuf kenni. Lama nuuf haguutu. Maaligaa dhiisii? Kan garaa nama seenu nama dhukkubsu kan afaan ibootu mataa nama dhukkubsa. Tole, kabajamtoota daawwattoota keenya ammas itti fufee jira kan nu hafuu yoo jiraate naga dhaabanii ba'uudha. Isin ammoo waan ergaa dabarfadhu qaba yoo jettan ammoo daqiiqaa tokko isiniif kenna san booda ni baana jechuudha. Ani kanan jechuu barbaadu aartiin Oromoo karaa fiilmiitiin baay'ee gadi bu'aadha. Maaliif yoo jenne namoonni hojjetan dhabamee miti. Garuu immoo namni fiilmii afaan Oromoo irra jiru warreen duraan hojjetan warreen dura industirii fiilmii irra jiranidha. Otoo namoota haaraadhaaf carraa kenninee akkuma sirbi keenya guddate karaa sirbaatiin godhe fiilmiin keenya dura guddate jedheen baay'ee wanni jedha. Taansuudhaan immoo fiilmiin keenya karaa deeman intarteementiin gadhiifameera akka nuuf daawwatan. Taansuudhaan daayirikteera, editara, piroodiisara keenya Muusaa Shabbir baay'ee galateeffachuun barbaada galatoomi. Tole, galatoon walfaadhu keessumaayyuu ergaa nama inni dhumarratti dabarse indaastiriin fiilmii Oromoodha guddachuuti qaba. Kan guddatuun immoo namoota ijoollee akkanaa kana qaxalee ta'an kan gara fuula duraatti fiilmii hedduu oomishuu danda'anidha. Waadaa intarteementii warroon ilaalan kan ragaanii bahu shaanqootti fufi. Amma fiilmiin garaagaraa baay'eetu jira kan ilaalamu kan ammoo naatti hin ilaalamne kan nuti hojjenne jira kan hojjetamee immoo gabaarra oolee hamma horaatti kan ilaalle kan hin daawwatamne jira. Sababiin isaas namni keenya yeroo baay'ee kan ofii guddisuurra kan namootaati kan isaan barbaadan. Nuti immoo wal bukkeen dhaabbanne taanaan nuti waliif haamilee hin taane taanaan eenyutu nuyi haamilee ta'a. Namni biraan bakkeedhaa dhufee namni nu jajjabeessu hin jiru. Numatu waliif haamilee ta'a malee. Yeenna nuti wal bukkee dhaabbannedha kan wanti tokko gochuu dandeenyu.
Yeena nuti akkuma mukti tokko qobaaseetti cabdu yookiin immoo mukti tokko qobaasee hin aarti malee hin bobaane jedhan sana akkuma kanatti illee nutis yeena wal bukkee dhaabbanne wantoota baay'ee gochuu dandeenya. Kanaaf iyyuu aga danda'ame fiilmi kan keenya qofa duwwaa osoo hin taane dadhabbii namoota baay'eeti kan onlaayinii yookiin yuutuubii kan irratti gadhiifamee jiru. Garuu immoo yeroo baay'ee kan nuti ho'isnu kan nuti wajjin weeddifnu wantoota biraadha. Kanaaf iyyuu akka kootti hin danda'ama yoo ta'e uummata Oromoo hamma dandeessan nu bukkee dhaabbadhaa. Waan keessan jajjabeeffadha. Eeyyee hin danda'ama yoo ta'e kan keenya qofa osoo hin taane kan Oromoo maraa bukkee dhaabbadhaatti jabeessaa isin jechuu barbaada. Guddaa galatoomaa. Ulfaadha galatoomaa. Thank you. Ishii dhaamsiin ani dabarsuu barbaadu kan fedha isaa irratti kan hundaa'e kana jechuun maal jechuudha tokkummaa dhabuu wal dhageessisuu dhabuu fi wal tuffiin jiraachuudha. Kanumarraa uummata Oromoo maaliin jedha walaa gargaarru walaa jaalannu tokkummaa haa cimfannu waaqayyo nageenya tokkummaa jaalala nuuf haa kennu kanumaan jedha. Galatoomaa. Thank you. Hayye. Toleen siyaada baay'ee hin qabu akkuma isaan jedhanidha. Yaadi koon tokkoffaa kaast gaafa gootan ijoollee kanaan dura hojjetan hin beekne humna isaanii dandeettii isaanii hojjechiistanii bartu waan ta'eef namootni industirii kana keessa jirtan ijoollee kanaan dura ba'anii hin argamne agarsiisan isiniin jedha. Lammaffaa immoo nageenyi waan hundumaaf waan hojjennus akka biyya argamu kan godhu yoo namni nagaa ta'e biyyi nagaa ta'e waan ta'eef Oromoon baay'eedha akka baay'ina keenyaatti nagaa taanee arguun hawwii koodha ayyaana kana booddee hundumti keenya nagaa akka taanu nawwa biyya keenyaaf nagaa na ta'u. Oromiyaaf nagaa na ta'u. Thank you. Ani carraa kana waan hin argadheef baay'ee gammadeera wanti hin dubbachuu barbaadu baay'ee waan jiruuf jechuudha. Hundi isaanii kaasaniiru yaada ka'uu qabu. Aartii irratti hin hojjetamne sababni isaas maalidha seete. Aartiin lafee dugdaa uummata tokkooti. Aartiin karaa ittiin duudhaa eenyummaa amantii saba tokkootti mul'isnudha. Kun immoo gama afaan Oromootiin baay'een hojjetamne. Akkuma isaan jedhan sila namni jirreef miti. Namni jira, humni jira, garuu hin hojjetu namni jiru sun. Kan hojjetus paartii wayiidha bakka tokkotti akkasitiin haguugamee jira, iddoo tokkotti qabamee jira. Hojiin fiilmiis, hojiin diraamaas, hojiin tiyaatiraa aartii kuni qabamee jira. Sun osoo gara fuulduraatti sirraa dhufe. Maaliif saba sakaan tuquu barbaadee miti. Garuu noormaali iddoo biraatti wanta akkasiin jiru nu biratti baay'ata wanta akkasii. Osoo sana hiikuu dandeenye waan ol guddannu natti fakkaata. Sababni isaas nama tokko cabsitee wanta itti fayyadamtu hin jirtu garuu yoo isa guddistee at least namni sun na guddistee dheesi galateeffataan galata argatta. So sanarratti osoo hojjetame hin jedha. Gara fiilmii waadaatti immoo ogguu dhufnu. Mudannoowwan hedduu turanii akkaataan itti hojjetamaa ture namatti tola more friendly ture spiritiin achi keessa ture. Hunduma isaaniitiin iyyuu baga gammaddanii baga geessanis asumaan jechuun barbaada. Moosisaa Shabir editara, daayirektara fi piroodiisara fiilmii kanaati. Fiilmii kanarratti baay'ee dadhabeera. Baay'ee itti hojjeteera. Kana caalas gara fuulduraatti bakka guddaatti si arguu barbaanna. Si jaalladna, Moosisaa si kabajna. Lafti keenya biyyi keenya nagaa nuuf haa ta'u galatooma. Ani isaan jedhu akka isaan jedhaniitti aartiin Oromoo amma sirrii xinnoo wayyaa guddachaa jira. Ijoolleen baay'ees dhufaa jiranii karaa biraa biraatiin diraamaa baay'eetu jira. Fiilmiinis amma leemman dhufaa jira. Hojiiwwan baay'ee qaba leemman yuutuubii irratti dhufne. Waan keessaa qabnu baasuu waan dandeenyu intarteementiidhaan. Wanta baay'eetu nu keessa jira. Ijoollee baay'eetu hojjechuu barbaada. Garuu carraa akka keenyaa kana argatanii nama gara kanaa dhufuu dhiisaniitu jira. Carraan kun oopeniidha. Karaa leemman intarteementiitiin silkiin bilbilli isaas achirra jira. Achirra nu dubbisanii ijoolleen hojjechuu barbaadanis yoo jiraatan carraa kana argachuu waan dhiisan yoo jiraatan karaa sanii nu dubbisanii wal qunnamnee hojii guddaa hojjechuuf yaadna. Fiilmiin nuti hojjennu Oromiyaaf yookaan Itoophiyaadhaaf qofa miti. Netflixiif hojjechaa jira gara fuulduraatiif jechuudha. Fiilmii guddaa yaadnee jirra. Hamilkaa'oo ta'e amma gara fiilmii afaan Oromootiin yeroo dhufnu ispoonsara argachuun baay'ee rakkisaadha. Jalqabee erga leemman intarteement hundaa'ee walumaan turre. Garuu bakkee baay'ee deemnee gaafannee namana wanta baay'ee goonee jirra. Garuu ispoonsara nu ta'uuf namni fedhii qabu hin arganne hanga ammaatti. Hojiin nu hojjechuu dandeenyu hammanaa miti. Kana caalaadha. Baay'ee guddaadha.
hojiin nu keessa jiru hambarreeffamees jira gara fuulduraatti isaan hojjetamu jira garuu hamma hojjechuu dandeenyu hojjechaa hin jirru sponsoroonni soo jiraatan akka nuuf dhufan asumaan galateeffannaa Waliif TV baay'ee sin galateeffannaa fiilmii keenya ilaaltanii carraa keenya nu kennuufis baay'ee sin galateeffachuu barbaannaa galatoomaan jedha. Egaa kamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Waliif Raati ayyaana qilleensoo ifachuudhaan sagantaan isin biraan gahaa ture kana fakkaata. Asitti akkuma jalqabarraa isin bashannansiisaa turan tiimiin fiilmii Waadaa nu wajjin istiidiyoo keenyatti argamuudhaan sagantaa bareedaa kana waan nu wajjin qoodattaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa isin galatoofannaa bifaadhaa isin jechuu barbaada. Walumaa galatti sagantaan keenya televezyiinii Waliif Raati as istiidiyootti ayyaana qilleensoo ifachuudhaan isin biraan gahaa ture kana fakkaata. Sagantaan keenya hafa namoota fufuu daawwadhaa isin jenna ana Boomaa Qaasoon ture ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin kan faana ture. Lammi Salamoon Oliyaad Badhaasaa Hawwii Nabiyuu fi Galaanaa Guutuu nu faana ta'uudhaan sagantaa kana babbareechanii isin biraan gahaa turanii jiran. Televezyiinii Waliif Raa qophiileen keenya ayyaana fakkaatan ammas itti fufuu daawwadhaa yeroo gaarii qabaadhaa. Asgorida o jalatti jamman sivita shafo kanatti Asgorida o jalatti jamman sivita shafo kanatti Asgorida o jalatti jamman sivita shafo kanatti Davika jeje ala Wow. Guddaa galatoomii.